Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AJM nagaa jirtu nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha sagantaa tokko qabadhee kacha jedhee jira. Sagantaa kana kan isin biraan gahu Antolchaa Huseenii hanga xumura qophii kennaatti nu hordofa. Koreen giddugaleessa ODP marii guyyoota lamaan darbanii Finfinneetti gaggeessaa ture murtoowwan dabarsuun xumuree jira. Korichi marii isaatiin raawwii hojii dhaabbattummaa fi mootummaa tokkummaa keessoo paartii fi riifoormii paartiilee gaaf gufuuwwan jijjiramaa fi kallattii furmaata irratti akka mari'ate dubbata. Garuu akka uummanni jedhutti ibsichi uummata Oromoo bal'aa fi uummattoota biyyattii rakkoo guddaa irra akka buusu akeeka. Barreeffama dheeraa kaleessaa obbo Jawaar Muhammad barreessisanis akka gorsaatti fudhachuun hafee akka diinummaatti fudhata. Adeemsa Oromummaa balleessuun qajeeltoo Itoophiyummaa ijaaruu of keessaa qaba. Homaraafuu ibsichi kinootii nu hordofa. Korichi waltajjii marii guyyoota lamaan darban gaggeessaa turan ciminootaa fi hanqinoota qabsoo waltajjii irra geenyee fi dhimma keessoo paartichaa irratti gama gadi fageenya qabu gaggeessuudhaan kallattiiwwan rakkoo keessoo furuu dandeessanii fi qabsoo yeroo itti aanu milkeessuu ka'uudhaan xumurameera. Paartiin keenya ODP'n gammachuu fi deeggarsa uummata bal'aa Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa tibba kana badhaasa Noobeelii nagaa dura taa'an keenya Dr. Abiy Ahmed argatan sababeeffachuun taasifame dinqisiifannaan addaatiin ilaala. Badhaasni idil addunyaa kun bu'aa hojii hooggansa paartii qabsoo uummata keenyaa ta'uu isaa amanna. Boqonnaa waliin injifannuutti gammachuu bifa kanaan agarsiifnu humna qabsoo paartichaa akka ta'uufis ni hojjenna. Kaleessa akka paartiitti qabsoofne injifachaa kan as geenye uummata Oromoo qabannee uummattoota Itoophiyaa waliin taaneeti. Ammas uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa qabannee injifannoodhaan akka ceenu shakkii hin qabnu. Humnoonni tarkaanfii keenya lakkaa'uun mufatanii sodaatan olola uummata burjaajessuu tamsaasaa jiru. Nuti ammoo akkuma aadaa qabsoo keenya kaleessa uummata keenya qabannee olola sobaa fi hawwii diigumsaa isaanii kan fashaleessinu ta'uu keenya ibsina. Bu'uura kanaan koreen giddugaleessa ODP waltajjii gama hojii isaa guyyoota lamaan darbanii irratti hundaa'uudhaan ibsa armaan gadi baasee jira. ODP'n paartii qabsoo uummata Oromoo keessatti dhalatee guddateedha. Amala qabsoo isaa keessattis fedhii fi gaaffii uummataa irratti hundaa'ee of ilaalaa fi ijaaraa har'arra gaheera. Paartichi waltajjii tibbana gaggeesseen hanqina tokkummaa ilaalchaa fi gocha hooggansa olaanaa irraa eegalee hanga caasaa sadarkaa jiru biratti mul'atu hundeerraa furuun gaaffii uummataa karaa guutuu ta'een deebisaa deemuun dhimma boqonnaa qabsoo irra geenye barbaadu ta'uu isaa irratti walii galeera. Ergama akka paartii fi mootummaatti nutti kennamee quuqamaa fi aantummaan baachuu fi miira itti gaafatamummaan socho'uu irratti qaawwi kan jiru ta'us ilaaleera. Kanaafuu hooggansa olaanaa irraa eegalee hanga gadiitti miira tokkummaa ilaalchaa fi gochaatiin socho'uu fi itti gaafatamummaan raawwachuudhaan gaaffii fedhii qabsoo uummata keenyaa milkeessuuf murteessaa akka ta'e waliigalteerra ga'ameera. Tokkummaa ilaalchaa fi gocha keessoo paartii cimsuudhaan gaaffiiwwan Oromoon hanga ammaatti deebii argatan akka ka'umsaatti kanneen deebii hin argatin ammoo addatti ilaaluudhaan yeroo gabaabaa keessatti lakkaa'amanii deebii akka argataniif kan qabsaa'u ta'uu kallattii kaa'ee jira. Biyya saba daneessaa, afaan daneessaa fi aadaa daneessa ta'e keessatti sirni federaalizimii sirna siyaasaa fi bulchiinsa filannoo biroo hin qabnedha. Sirni kun miidhagina hedduminaa fi kunuunsa aadaa fi duudhaa waloo biyyii fi uummanni ittiin ijaaramu mirkaneessuuf meeshaa murteessaadha. Kanaafuu ODP'n sirna federaalizimii sab-daneessaa dhugaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuun walqixxummaa fi bilisummaa uummattoota biyyattii mirkaneessuuf ijjannoo hin raafamne kan qabu ta'uu isaa irra deebiidhaan mirkaneessuu barbaada. Haa ta'u malee raawwii yeroo darbee keessatti gochoonni aadaa, duudhaa fi bulchiinsa sirna federaalizimii faalleessan hedduun qabatamatti raawwatamanii jiru. Gama waltajjii keenyaatiin akka ilaalletti qorannoowwan yeroo darban keessa taasifaman akka agarsiisanitti federaalizimiin Itoophiyaa uummattoota hunda karaa haqa qabeessaan kan hin hirmaachifnee fi dimokiraasii dhugaa kana keessatti hin mirkanoofne ta'uu agarsiisaniiru. Kana malees faayidaa fi dantaan uummata murna muraasaan aangoo mootummaa of harka galfateen quuqama kan ture ta'uun isaa beekamaadha. ODP'n hanqinoonni kunneen sirraanii sirni federaalizimii sab-daneessaa dhugaa akka lafa qabatuuf qabsoo eegale cimsee kan itti fufu biyya sabaa fi sablammootaa fi uummattoonni biyya keenya bilisummaa fi walqixxummaa obbolummaa fi badhaadhinaan keessa jiraatan dhugoomsuuf ODP'n cimee kan hojjete ta'uu ibsa.
Gabraatiin humnoonni kaleessa sirna federaalizimii dhugaa akka lafa hin qabanneef garee muraasni uummata bakka hin buune aangoo mootummaa qabataniin heera mootummaa diigaa fi sirna federaalizimii faallessaa turan har'a akka waan heera mootummaaf dhaabbanni wabii sirna federaalizimii ta'aniitti of dhaadessuun olola uummata burjaajessu tamsaasaa oolan fudhatama kan hin qabne ta'uu ODP'n yaadachiisuu barbaada. Riiformiin keessoo addawaa'ii adeemsa qabsoo paartichaaf gaafii fedhii uummata kan bu'uureffatedha. Keessattuu yaa'ii idilee paartichaa 11ffaa hawaasatti gaggeeffamu irratti hayyootaan qoratamee akka dhiyaatuuf murtii akka argatuuf dhimma kallattiif murtiin deeggaramedha. Ida'amni murtii keessoo fi gaafii uummataa kan paartichaa haala uumama dimokiraasummaa fi hirmaachisummaa isaa irratti akka of ilaaluuf carraa gaarii kan uumedha. Qorannoon gaggeeffame kunis uummanni addawaa'ii dimokiraatawaa fi hammataa kan hin taane humna ijaarsa biyyaa gartuun kan qoodu uummattoota biyyattii gariin alatti dhiisee murna muraasaan kan murteessu ta'uu isaa adda ba'eera. Caaseeffamni addawaa'ii fi yaadni dimokiraasii warraaqsa ittiin gamaaggamaa ture murteessummaa uummataa kan daangessu waan ta'eef waltajjii qabsoo irra geenye kanaaf kan madaalu miti. Yeroo darbe keessatti caaseeffama saamicha dhiibbaa mirga dhala namaa gochaawwan fara dimokiraasii ittiin raawwatamaa ture diiguun biyya dimokiraasii bilisummaa fi badhaadhina qabdu ijaaruuf riiformii caaseeffama addawaa'ii irratti taasisuun dhimma murteessaa akka ta'e ODP ni amana. Caaseeffamni addawaa'ii hanqinoota hedduun marfame kun gaafii fedhii uummata Oromoo fi uummattoota biyyattii deebisuuf kan hin mijanne ta'uu koreen giddugaleessa ODP xiinxalee irratti waliigaleera. Bu'uura kanaan addawaa'ii haaressuun paartii sirnaa fi hojmaata ammayyaa'an hoogganamu uumuun yaadama warraaqsa dimokiraasii maqsuun yaadama ida'amuutiin bakka buusuuf mari'atamaa akka jiru ni beekama. ODP'nis yaadamni ida'amuu milkaa'inoota darban caalmaatti cimsuun hanqinoota jiran ammoo hundeerraa furuudhaan mirgaa fi faayidaa dhaloota haaraa kan mirkaneessudha jedhee amana. Bu'uura kanaan dhimmi riiformii addawaa'ii sirna federaalizimii dhugaa sabboonummaa sabummaa fi tokkummaa biyya sabdaneessaa madaalli isaa eeggatee fi biyya badhaate ijaaruun faayidaa fi dantaa uummataa ittiin kabachiisuuf tooftaa filatamaa ta'uu isaa amanee milkaa'ina isaatiifis hojjechuuf murteessee jira. Xumura irratti boqonnaa qabsoo irra geenye ulfaataa fi walxaxaa ta'uu hanqinaalee keessoo paartii furuudhaan uummata bal'aa of faana hiriirsuuf qormaata isa duraa jiru mu'atee seenaa haaraa akka galmeessu gochuuf qabsoon eegale cimee kan itti fufu ta'uu ODP ni ibsa. Murtoowwanii fi kallattiiwwan ODP'dhaan kaa'amaa turan uummata keenya injifannoo gonfachiisaa boqonnaa kanaan nu gahee jira. Kallattiiwwan amma kaa'amanis injifannoo uummatni keenya wareegama isaatiin argate akka eeggataa of harka tursuuf injifannoowwan dabalataa isa gonfachiisan ta'uu beekuun uummatni keenya raawwii isaaf tumsuutu irraa eegama. Jalqabaa fi xumurri qabsoo keenyaa gaafii fedhii qabsoo uummata keenyaati. Qabsoo dhaloonni kitima hedduu itti kaffalee fi gaafiiwwan uummata keenyaa hundi deebii akka argataniif kan yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan kan qabsaa'u ta'uu ODP'n irra deebiidhaan mirkaneessuu barbaada. Waltaanee hojjenne rakkoon nuti hin injifanne hin jiraatu. Onkololeessa bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatti ibsaa koree giddugaleessa ODP irraa kenname Finfinneedha. Ergaa hordoftoota fi daawwattoota keenyaa ibsaa koree giddugaleessa ODP irraa kenname kan akka armaan oliitti isin biraan geenyedha. Sagantaan keenyas guyyaa irraa kanumaan raawwataa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Ibsicha irratti yaadaa fi qeeqa qabdan karaa koomentiitiin nuuf kahaa. Ulfaadhaa galatooma.